Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira keenya nagaa keessaniin jabaattuu baga nagaa taatanii guyyaa ammas irra deebiidhaan Abdusee Sarbiyaan argadhe. Wallahi waan ajaa'ibaati akka itti argadhee fi waan ta'e hundayyuu walumaan hordofnaa laayik gochuudhaan nu jajjabeessa. Warri maatii kun ta'an immoo sabskiraayib gochuudhaan waan ajaa'ibaa waan nu dhageessu sabskiraayib godhadhaa isiniin jennaa. Obboleessa keessa Mubaarakii Abdusee Sarbiyaan hadhas guyyaa lammaffaadhaaf Pranki godhe maaliifan godhe bettu in kakate lamuu nan gootu jedhee kakate akkanitti godhe gurra keessanii dhaggeeffadhaa. Halo. Nagaan Waaqayyoo siif haa baay'atu akkam jirta? Halo. Abo gifti tiya maali ganamaan akkanatti namatti dadawwaluun eenyu? Nagaan Waaqayyoo siif haa baay'atu akkam jirta nagaadha? Aamen aamen siifillee nagaa Waaqayyoo siif baay'atu akkam nagaa keeti? Jirta Abdusee koo maaliif baadde? Jira hin banne feesbuukiin irraa gubatee jennaan hin bade malee eenyuun sila? Nambarree maqaa kiyya. Hello. Nambarree maqaan nambarree? Nambarree wallahi maqaa kanas anaaf haaree wayti. Eenyu garuu? Maqaa koo yoon barre sagalee koon beektu na waliin haasaa turte. Waggaa meeqa duran siin haasaa ture? Na waliin haasaa turte maa? Laa sagalee kana anaaf haaraa wayti garuu sin barre dhiifama maal si gargaaru garuu? Maan gargaara si jaalladhe dhufee faarfannaa wayii argeetan faarfannicharraa mucaan kun gara amantaa keenyaatti dhufee kan jedhuutiin bakka achumarraatiin ayidii si gaafadhee si jaalladhe baay'ee tokko utumanii eeda faarfannicha ilaalaa jiru bakka achumarraan jaalala guddaan na qabate isumarraati kanaaf ganama keessi daawwalaan jira. Galatoomina jaallachuu keetiif kanuma faarfannaadhuma argitee jaalalli si qabee? Faarfannaa birraa bichaa miti gara amantaa keenyaatti fuunis baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokko gammadee achumaan si eebbisaan ture yeroo sanallee atillee maan silkina waliin haasa'an jirtu rafte tanatti fakkaata karaa misin jira haayisiin jedhee. Dhiifama giftii kanaaf sagaleen kun isa haaraadha. Kan mazmurii dhaggeeffadhe yookiin faarfannaa dhaggeeffadhe amantii jijjiiradhe otoo hin taane. Akkuma nama tokkotti faarfannaa afaan Oromoo tokko golee tokko waan namatti tolu waan jiruuf hin dhaggeeffadhe sanuu immoo ijoolleen keenya baay'een wanta akkanaa maaloo jennaan kaaseetiin jira. Abduseen amantii jijjiirratte jedhanii immoo baay'een isaanii warra ililchaa jiranus yoodha. An amantiin jijjiirradhus dhiifamaa. Eenyu siin jedhu garuu sin barre sagalee kan kootiin hin beeknuudhaan otoo hin taane feesbuukiin kun uffata haaraadha. Maal jedha maqaan kun? Maqaan isaa Gannat moo maal? Jannateedha. Maqaan kun Gannateedha. Jannat kan jedhu. Jannat kan jedhu immoo takka argeen beeku dhiifamaa waliin. Maqaa Gannateedha wayiitiinnis yookiin sagalee akkasii haasa'e hin beeku. Akkamitti na irraanfatte waggaa lama waliin haasaa turre? Abdusheetti tarii nama biraate obboleessa Abdusheetti waggaa lama haasofte malee namni guyyaa lama waliin haasa'e hin jiru geessu. Laasumaa wajjin haasa'an ture naan immoo baay'ee tokko si jaalladhe. Dhiifama naaf godhe giftii koo eessarraan haadha walte taayyoommaa sin barre baratu waliin bari waa jaalala kana haasa'uun hin ulfaatu. Majammaraa mattaawaa waqaa qadmem. Ameerikaarraa si daawwalaan jira. Ameerikaa asii kana moo asii ollaa keenya kan? Asuma. Ameerikaa. Kabbaad nu. Das ilaala. Irra fundeeree warri simbira yeroo kana guyyaadhaame nuti halkan rafuuf ba'aa jirra. Akkamittiin irra fasilaan irra jaalala kenna qabe kaa namni jaalalaan qabame akkamiin irra farree ani immoo jaalalaan hin qabameef rafaa hin jiru hamma si daawwatutti een. Galatoomi na jaallachuu keetiif nama baay'ee na jaallata feesbuukii kanarraa Oromoon miliyoonni 60 na jaallata. Ati sitti dabalamtee jira baay'ee gammadeen jira dhugaa na jaallachuu keeti. Garuu jaalala yeroo jettu jaalala isa kamiinitti na jaallatte kun? Jaalala hin beektu jaalala dhugaa sin jaalladha. Zambiro zuu bilo non de mabrat non de jaalala real jedhe nama qabu kun. Mindin nan da zeene naga.
Dura illee baay'ee si hawwaan ture ergisii ammoo gaafa faarfannaa wajjin si argumu bakka keessumaayyuu onneen aseentee baay'ee tokko turrafiinsi yaadaan bule amma faarfannicha deemeen ilaala. Tufi amma jabaadhuuti ifti gisee tokko jedhi tufi ofirraa. Tufi. Maaliif jabaadhuuti jaalallasa onneessi seene kana jabaadhu tufi mee jabaadhuutu onne dhaqee kara sombaatti achi deeme sin miidhin. Doktor Abdusin ammallee jaalalaaf qophii miti nama biyya bulchuudhaaf karoora qabu waan ta'eef. Ati immoo Ameerikaa irraa sanuu Ameerikaa kana teesse akkamitti Doktor Abdusee biyya Kaayiroo keessatti. Jaalala akkamittan tufaan jaalala tufuu hin dandeenye waanta ta'eef nattiin qaladiin hedduun si jaaladha. Galatoomi wallahi na jaallachuu keetiif garuu otoo waliin barin otoo sin beekin atamti kara fuulduraatti Doktor Abduseen kun nama akkamiiti eenyuun jettee otoo hin barin cala jettee otoo sin jaaladhe yoo jettu dhugaa sin fakkaatuti jaalala akkasii sin bareedu weeta dura namni wal baree maal jedhee waliin haasa'ee eenyummaa walii baree ka'e wal jaallata malee cal jedhee sin jaaladheen kun jaalala akkamiitinni. Maal seetee na qoruudha. Namatti rakkifattanii naan jedhee si argate. Maal seetee utuma waaqayyoon kadhu atis gara keenyatti dhufteetta jedhee tan utuma siifis waaqayyoon kadhu gara keenyatti dhufuu keetti anis utuma waaqayyoon kadhu kanuma keessaa waaqayyo sinaalaatee naan immoo kan natti mul'ateen dhiisu jedhee tan akkasiin utuu rafiin bulee hedduu tokko si jaalataan jira. Waaqayyo abjuudhaan sitti meemoo Abduseen kan kee jedhee. Dhiisuu hin danda'u utuma siif kadhu kadhannaa keessan argadhe si dhiisuu hin danda'u amma. Yaa ilaahi fatanaan kabbaad no. Innan du'a malee rattaare yoo na dhiifte waaqayyoon duuta sin jedhamu. Si dhiisuu hin danda'u akkamittan si dhiisa sin jaaladha. Akkamittiin du'a hin duusu si argadha maaliif yoo jettee. Amma goda kumna gar goda gaddaloo sin gabaa maalat no. Ameerikaan kun akkami maaloo hin qorriti moo maalni ndeet no izambaan bareeda. Nan si fidaa. Kan keenya. Nan si fidaa uffee ilaalta. Ameerikaa kana. Nan si fidaa uffee ilaalta uffittan si fudhaa si hojii warqata si hojjechiisee hin asaf hin qorraasa amma uffee ilaalta. Anuma Oh, I'm really sorry. Oh my God. Ameerikaa dhumatti na fudhachuu fi qabu. Maarree maan si fudhaa jaalala waan guddaa sirraa qabamee jiruuf. Oddo hanan barbaadde siifan ta'a malee. Bakka na jaallatta yoo ta'e Itoophiyaatti galiitii. Al jedhetu Itoophiyaa keessa jiraadhu Ameerikaa ta'anii jaalala sirraa qabame jechuun kun hin ta'u. Itoophiyaatti galime. Sin fudhaa waaqayyo sinaa filateera atis immoo akkasumaan faarfannaa kennu faarfattee jirta anna akka faarfattee jirtuunis gooftaan immoo sinaaf kennee jira akkuma kadhu jiruun gara keenyatti dhufte gara kootan si fudhaa hin dhufta isheen bira. Adda ganama yaa rabbii kiyya dubartii paastarii dubartii rabbinaa fide gooftaa koo maaltu natti dhufa deeman. Paastarii ajaa'ibaa ganamaan naa dhufte dubartiin paastariin jirti moo tigist? Maaliif hin jirtu? Maaliif hin jirtu maa? Meenaa kadhadhumee gisee tokko kadhannaa jechuun rabbumaan naa kadhume akkuma gisee tokko taalchisee Kaayiroo kanarraa Ameerikaa geessutti. Hayyeen waaqayyo waqti jiraata kadhannaa keessiif haa dhaga'u nagaan adeemi dura keessiif haa ta'u gooftaan. Amen, amen, amen. Nagaan waaqayyo siif haa baay'atu bakka atti hundumaatti nagaan deemi. Bakka kanuma alatuun yoomin deema reem. Alatuun asumaan Ameerikaatti dhukka jira jechuudha. Han deemta maal kaanuma si fudhata akka hanumatu warqata si hojjechiise iddoo biraa deemta osoo hin taane ana bira dhufta. Dhiifama naaf godhi giifti koo gabba ufanii qoostee jirta haasoftee jirta Ameerikaa maaloo ministeera jedhan kana dassa laaleenye naa dawwaltee haasoo keettee galatoome gadi ba'uufan hin deema waa qorsii nyaachuudha. Waan sama hojii qoodanii. Maali kun maqaa jijjiirratee namatti dawwaluu jalqabeen kunis. Akkasii karaa feesbuukiin akkam jaalladhu maqaa jijjiirratee dhugaa. Gaddatti gaddatti. Waslaata. Sitti meela kaleessa hin dhaaddatiisi. Abdusee hin dhaaddatinii wallaahi amma isin argadha. Wallaahi kakadhee jechuudha. Ammas sin argadhaan. Si galee. Ana wajjin hin qoosinaatiif reedii adamichuudha. Eessa argattee malee intala paastarii fakkaattu kana fiifoo ijoolluma keenyatti afa loqoda jijjiirtee natti argite moo? Amen jette. Amen. Amen no way. Si. Amen no way.
Akkasi Harka gaa keessan ol qaban jedhaadhaan kan. akkasitti dhukee irraa kaafne Dr. Abduseenii guyyaa lammaffaa jechuudha. Guyyaa lama kaleessaaf kakachuusa. Kaleessa lammata piraankiin hin gootine. Karaan piraankii ittiin nama godhanu dannuudha. Feesbuukii inni beeku ergasii maqaatti jijjiiretanii itti dabalchisee gannatti itti dabalchisee naan kaase ana jalaa kaasuu dide. Ganama dawwalee fi ana jalaa kaasuu dide. Isi jala immoo xulii kaase al tokko kaase al sadii moo al dawwalte al tokko callisee dhiisee al tokko immoo irratti cufee al tokko immoo kun akkatti kaasee galaafatamee isiniin jedha. Bakka deemee rabannaati sukkaara ani waa'uma qubne gara wayii yookiin maarra akkatti dheen jedhaa kaase malee namarraa bilbila kaasuu qaatan ni biro. Akkasii jarri keenya lama akkuma dhageessan kana mubee keessan jabeeffadhaa subscribe like share gochuun dagatina galatooma ulfaadhaa ammas nama biraan siniif dadhaba rabbi jedhe inshaallah.